namni tokko waaqayyotti amanee gooftaa akka jedhe Yesuus Kiristoos dhiigi koo kan keessanii jedhe attamitti dhiiga koo keessa vaayirasiin ta'a dhiiga gooftaa erga fudhadhe foon koof dhiiga koo fudhadhaa jedhe foon keenya attamitti dhukkuba godhata erga gooftaa foon isaa fudhanne rakkina keenyatu maaloodha guyyaa fudhanne bichaa yaadanna malee isa booda hin qabnu. Hello isa booda hin qabnu. Kanaaf namoonni yeroo hundumaa moo'atuun ta'e moo'amoo naggaadee moo'ame tajaajilaa moo'amoo dhumaa beeka isa poolitikaa dhiisa nuu moo'amnee jirra mucaa hantuuta horsiisuutu isa wangeela bitate mo'e mucaa seexana gabbaruutu isa wangeela fudhate mo'e moo'amaa harma deemna moo'amna attam ta'e nagadi kee kassaree cufe attam ta'e jaarsi kee na dhiisee bade attam ta'e waldaan kee erga naqee waggaa lama san naqeef maal laa godhe egaa akkas jechuun maal jechuudha kun jechuun maal jechuudha waan xinnoodhaan waan guddaan ari'atame jechuudha galagalchee lallaba waan xinnoodhaan waan guddaa ariita iddoo baay'een naqa yeroo nan ga'u malee fakkeenyaaf macaafa abboota firdiidhaan jalqaba macaafa abboota firdiidhaan ni ilaalu abboota firdii keessatti mucaa Samsoon jedhamu tokkotu warra Filisxeemotaatiin qabame gaafa qaban harka isaa cabsaniidhaan namichi mucaa tokkotu wattaadara Filisxeemotaatiin qabame bichaa utuu hin ta'in ijjuu bagga martaa siruwal cirtee baatatuun ta'in sirraa ciree si baasa ciranii ba'uun hojii hattuuti irraa ciruun ulfina waaqayyooti gaa'ela keerraa mana keerraa daldala keerraa yaama tola badiyaas sirraa ciree baata akka kanaan duraa hin qabamu jedha iyyaati narraa ciramaa dhiiseef hin baay'ina dhiisee ba'uu fi irraa ciruun adda cireen ba'een tigiliidha narraa cireen kibiriidha argaa na dukkaa jirtu macaafa kana keessa akkas jedha macaafa abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 16 Samsoon lafee mangaagaa harreetiin lafee maaliitiin mee amma waan harreen fakkaattu as ta'a yaada Samsoon lafee mangaagaa harreetiin tullaadhaan walirra isaan naqe lafee mangaagaa harreetiin namoota kuma in ajjeese maaloodhaan funyaa hin haasa'e maaliin ajjeese baay'oollee mangaagaa harree dhibeereen kaanu Samsoon qabamee jira utuu deemu lafee mangaagaa harree argate lekki lafee mangaagaa harree argachuudhaaf hidhaan irraa hiikame amma harreen jirti maaltu dhibere Filisxeemonni jiru maaltu dhibere Samsoontu jiru hamma Samsoon dibamee ka'utti harreen tuksiin jammartu amma maaltu dhibe Samsoon isa jiraatu harreen isa jiraatu hidhamuu malee amantiin hin jiru hiikamu ergaasii qaba kan si caalu har'aa kaase waa jechuuf jennaan cal jettan kan si caalu har'aa kaasee waaqayyo bichaadha nama tokko kan na caalu waaqa bichaadha eeyyee tokkaashin nu caalu abbaan fardaa nu caalu abbaan lolaa nu caalu eenyu nu caalu waaqa bichaan na caalala maaliif waaqa caaloo mo'amna ree ergaasii qaba lafa sodaattu sanatti sirraa hiikamee dabarta amee jaraa yaakaati bakka hojjedhu tedhaa iyyaati jal'oota wajjin lammatan ta'uudha na dukkaa jirtu situ mo'amoo hin mo'amta jedhi gurbaa irra deebii dubbadhu gurbaa kun sii ta'eera viizaa fudhachuudhaaf jettee Isaabii wajjin tasallaftu sii dawwalamee viizaan kee sii rukutameera haleluuya inni ittaan maaliif mo'uudhaaf mo'uu har'a dubbatte naa jettan Yesuus masqaliidhaan du'a mo'e Samsoon qaaruu harreetiin Filisxeemota mo'e Daawit dhagaadhaan Gooliyaadiin mo'e nu immoo attama goonu Museen uleedhaan galaana mo'e nu immoo attama goonu
Isa miillana situ mo'a. Fari'ooniin gaafa lolee Waaqayyo maal godhe? Tafkii. Mee lafa tafkiin jirtu natti maa biraa? Amma tafkiinis yoo nama naariyaa qabdeettu nu keessa hartu hoyyaa keenya keessa. Hoyyaa Israa'el keessaa baasee Fari'oonitti erge. Hoyyaa jaraa keessa. Tafkiidhaaf Waaqayyo saraawitiidha. Nami tafkii kilaashiin rukutuu hin danda'u jiran. Tafkii biliyoonii meeqatti erge? Saba biliyoonii meeqa? Tafkiin addiraasha qabdu, kaampaanii qabdu. Hoyyaa Israa'el keessaa bahe. Amma jara kana gadhiisaa warra Filisxeemotatti nammaa'edha. Wanti noo walitti qabadhi keessa taa'i. Fooqii guddaa bira moosiifa ta'u. Ishee kana keessa gooftaa jira yooti jettee fooqii bira darbee gaditti lixa. Kun siif ergaadha. Barana jedha. Irra deebi'a. Barana jedha. Hin dhaga'amu. Jedha. Jedha. Namni tuffatamaan akka kootiidha. Mo'ee utuunni galu warri ga'isootaa hin argu jedha ayyaati. Har'aa kaasee jedha ayyaati. Warra abdiina kutachiiftu dhaga'u jedha. Dubartootatu shittoo fudhatee dhaqee malee Pheexroos faan qurxummii barbaadu jettee abdii kutatte. Dubartootatu waan baay'ee godhee akkasumatti dhiifnaaree jettee shittoo fudhattee dhaqee lafa Yesuus du'u. Hin kaateen dubartiin mee Waaqayyo hawwaniif harka rukutaa Waaqa har'a biiran gore dhugaa Waaqayyo. Shittoo gati jabeessa bitatteetu higaadu. Dubartoota dhaqee barbaade malee warri kaan qurxummii joroottee laga Misiritti kaate. Dhufaniitu heeratu maal jennaan awwaalichi banaadha. Atam banaadha. Maal jedhi ergamaan tokko achi dhabatee waa nutti hime eessa jira? Innoo ka'ee Galiilaa galeera amee jira hiyyaa kaate. Indagana isa Yesuus harkaa buusee caalaa dubartoonni immoo kiyyoo harkaa buusan. Si'a lama gatteem jedhi sun kiyyoo. Si'a tokko Yesuus gatti na duukaa bu'u jedhe. Yesuus duunaan amma immoo fuudhee lagatti kaanaan amma immoo dubartoonni lama dibamte dhatte.